Kanaaf manni qopheessaallee haa galatoomu. Kanaaf durbaan mana barumsaallee ifaajee hedduun baabee hedduu ba'anii karaa kanatti waa'ee ibsaa kanaaf carraaqaa turanii isaanillee haa galatoomanii isinillee warri sagantaa kanaa qopheessanii dhuftanii rakkoo mana barumsa kanaa isin dura ture argitan galatoomaa isiniin jenna. Tiraanspoortiin kun dhaabachuun isaa rakkoo baay'ee fura. Tokkoffaa barnoonni asiitiis ni galaa. Lammaffaa mootuu laaboraatooriin asiin dura hojjetamaa hin turre keemikaalli adda addaa mana kuusaatitti cufamee ture sababa ibsaatiif wanti ittiin sochoosan waan hin jirreef. Kanaaf qormaata adda addaa yoo baay'isanii mana barnoota hawwii koo dhaqanii jechuudha. Askuulii garaa dhaqaniiti achitti qormaata barattoota baay'isaa turanii. Kanaaf amma ifaajee hedduu dura hambise waan ta'eef kanaaf tiraanspoortiin as keessa dhaabachuun mana barumsaa kanaaf gahee guddaa qaba. Maqaan koo Abdiisaa Qaasim jedhama. Kanan baradhu mana barumsa sadarkaa lammaffaa Tulluu Dodolaati. Waa'ee fa'aatiin wal qabatee haala rakkisaa keessa kan turre waggaa 4 fi rakkachaa kan turre jechuudha mana kana keessatti. Sababa ifaatii fi rakkoo ITtiin kan nu qunnamee maqaa kompiitaraa beekna malee akkaataa kompiitaratti hojjetanis hin beeknu ture. Amma galanni rabbiin haa ga'u kunoo tiraansfoormerii as nu dhaabate barattoota nu duubaan dhufaa jiranii fi rakkoo guddaa akka furuuf jedheen abdadha jechuudha. Tokkoyyuu kan laaboraatoorii hin baranne hin qabnu mana kana keessatti laaboraatooriin tokkoyyuu fi garuu keemikaalonni manni laaboraatoorii garaagaraatti jira kan keemistirii kan baayoloojii hundi isaaniitu kan jiran ka'aniiti illee jiran jechuudha. Kana keessatti homaayyuu hin baranne laaboraatoorii osoo jiru sababa ifaa dhabuutiin rakkoon guddaan nurra gahaa kan ture jechuudha. Hojiin baruu barsiisuu kun kallattii lamaan geggeeffamaatiin ture. Tokko tiyooritikaalii kan kennamu inni lammaffaan ammoo gochaan kan kennamu jechaadha. Hojii tiyooritikaalii kennamaatiin ture kana karaa guutuu ta'een kennaatiin ture garuu baruu barsiisuu gochaan kennamu irratti sababa ibsaan mana barumsaa kana hin turreef kennamaa kan hin turre ta'uu isaati. Barnoota qabatamaa gochuu dhabuun dhiibbaa kana hin jedhamne qaba baruu barsiisuu irratti. Parsantii guddaa kan qabatu barataan waan barate tiyoorii waan baratee fi gochaan waan baratu caalaa kan hubachuu danda'u waan ija isaatiin argaa gochaan shaakalaatiin baratu irra qabata waan ta'eef gochaan akkasii barachuu dhabuun isaa barataa irratti rakkoo guddaa uumaatiin turee jira. Mana barumsaa kanatti tokkoffaa laaboraatooriin hojjetamaa hin turre oduu meeshaaleen lafa jiran gochaan barachuu hin dandeenye barnoota saayinsiidhaa jechaadha barattoonni. Lammaffaa ammoo barnoota ICT barachuu hin dandeenye sababa ibsaan mana barumsaa kana hin jirreef kompiitaroonni kanaan dura bitamanii mana barumsaa kana jiran cal jedhanii tumaan ta'anii gochaan barsiisuu hin dandeenye keessattuu bara baranaatii fi bara dheengaddaa barnoonni gochaa fi hojii kan jedhu kallattii mootummaan kaa'een dhufeetiin as gaheetiin ture. Isa san gonkumaa kennuu waan hin dandeenyeef barattoonni keenya teknooloojiidhaan ala ta'anii turanii kan jiranii fi sababa kanarraa kan ka'e barataan gara mana barumsaa kana dhufuu dhiiseetiin gara mana barumsa biraa deemaa kan turee fi mana barumsaa kanatti as garagaluu dideetiin asirraa baqataatiin kan ture ta'uu isaatii jechaadha. Rakkoo guddatu barataa irra gahaatiin ture. Nutis akka hooggansaatitti hojii baruu barsiisuu tiyoorii qofa kennuudhaanii miti kan gaggeeffamu. Hojiin bulchiinsaa kan hojjetamu jira. Hojii bulchiinsaa kana hojjechuu hin dandeenye jechaadha. Uuma xiqqoo fudhanne waraqaa tokko piriinti gochuudhaaf jenereetaratu ture. Jenereetarri kun ammootu boba'aa guddaa nu gaafata. Baay'ee rakkataa kan turree fi innis yeroo nu harkaa bal'aa'u rakkataa kan turree fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Dodolaatii fi hawwii koo deemaatiin achitti dhimma keenya fixataa kan turre ta'uu isaatiin tiraansfoormarri kun amma sa'aatii ammaa kana hidhamee jira. Rakkoon amma duratti gubbaatti tarreessaatiin ture kun hundi isaaniitu hundeedhaan ni hiikamuu jedha. Manni qopheessaa isaa galatoomu bulchiinsi magaalaa Dodolaas isaa galatoomu qarshii miiliyoona 3.2 tiraansfoormara kana sa'aatii ammaa kanatti akkuma argitan kana kunoo nu dhaabaniitiin jiranii rakkooleen gubbaa kanatti an duratti tarreessaatiin ture sunniin hundi isaaniiyyuu nu hiikamuu jenneetiin abdannaa jechaadha. Ni hiikamuu abdiillee qabnaa jechaadha. Maqaan kiyya Mustafaa Umar jedhama. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Dodolaati. Manni barnoota sadarkaa lammaffaa Tulluu dhugaa dubbachuudhaaf seenaa baay'ee garaa nama nyaatu qaba. Manni barnoota akkanatti hawwataa ta'e kun yoo xiqqaate naannoo waggaa 7tiif odoo ibsaan qabne ture jechaadha. Yeroo ammaa kanatti ammoo mana barnoota sadarkaa lammaffaa ta'ee ibsaa dhabuu jechuun haala baruuf barsiisuu irratti baay'ee rakkoo. Fakkeenyaaf barattoonni saayinsii uumamaa laabii fayyadamu, IT baratu, isa kana otoo hin baranne kutaa 12 fixaa jiru jechaadha.
Kanaaf baay'ee rakkoo. Kana qofaa miti. Waa'ee laabii waa'ee IT qofa otoo hin taane yeroo addaatti barataan barnoota isaa teekinooloojiitti fayyadamee daawunlood godheetti kan baratu. Barataa qofaa miti barsiisaallee daawunlood godhee waa achirraa referensiin babal'aan amma akka dur kitaaba suuqa olii gad deemanii jiru. Referensii namni referensii isaa akka soqatu mobaayila harkaa irraati kan referensii barbaadatu. Garuu mana barnootaa kanatti waayifaa miti ibsaan waan hin jirreef yoo xiqqaate waggaa 7 oliif barattoonni asirraa eebbifamanii qormaata kutaa qormaa fudhatanii deeman waan amma jenne kana teekinooloojii kanaan otoo hin dhandhamin ka gara yuunivarsiitii seenes ka gara kolleejii seenes ka gara teeknikaa ogummaa seenes teekinooloojii kana otoo hin dhandhamin akka seenetti qabataa jirru achirra dhaabannee bara dabre mana barnootaa kanaaf yeroo seenaa isaa gumii tiraansfoormeeshinii barnootaatiif jecha mooraa kana dhufnu rakkoo kana nutti ibsanii egaa rakkoo kana nutti ibsanii booda piroojeektii biraa kan qabanirraa immediately gara tiraansfoormariin kun galee barattoonni kun waan kana fayyadamuu qabu jechuutti murteessinee egasii tiraansfoormariin kun akka galuuf erga murteessinellee gara waajjira ibsaatiin nu jala harkifateen alatti hojiin mana barnootaa kana keessatti jiru barattoonni rakkoo kana guutuu dandamatanii barsoonnis rakkoo kana guutuu dandamatanii akkuma mana barnoota kamittuu akkuma mana barnoota haala mijataa qabu kamittiyyuu dorgomaa ta'anii deemaa jiraachuu isaaniitii fi kan isaan dura jiranis akkasumatti dorgomaa ta'uu isaaniitiif baay'ee isaan dinqisiifachaa kan amma achiitiif ammoo akkuma argitan ifaan kun diriiree jira tiraansfoormariin galeefii jira isaan qofa doon taane hawaasa naannoo kanaatiif illee karaa fayyaduu danda'u jecha rakkoo hawaasa naannoo kanaallee karaa furuu danda'uun miliyoona 3.2 tiraansfoormarii kana galchineefii jira jecha inni kun qofti mana barnootaatiif rakkoo guutuu furachuu hin dandeenyu jecha mana barnootaa keessa galiin jiraachuudhaa qaba iddoon itti baratan kun hawwataa ta'uudhaa qaba waan barnootaaf tumsa godhu kamiyyuu gara fuulduraallee hordofnee kan furudha jechaadha. Fakkeenyaaf mana barnoota ifaa boruu magaalaa kana keessa naannoo mana sadarkaa lammaffaa 4tu jira tokko dhuunfaadhaa 5tu jira mana barnoota ifaa boruu askuulee olaanoo san irratti barra dabrellee akkanumatti daawwan namaaf hobaan iddoon barataan itti qo'atu hin jiru jechaadha. Barattoonni iddoo ta'anii qo'atan qaban manni kitaabaa isaanii mana qo'achuudhaaf mijataa ta'e miti. Kanarra dhaabannee ofii keenya dursinee naannoo qarshii 200 kan taphaa baaftee teenshin booksiin akka hojjetamuuf goone jechaadha. Teenshin booksiin hawaasni illee barataan illee isaatti hirmaatee har'a manni barnootaa sun qixa kolleejii fi yuunivarsiitiitti iddoo taa'ee ittiin qo'atu qaba jechaadha. Gara fuulduraa kanas maal goona waan jedhu laatu nurra barbaachisa. Maaliin deeggarree mana barnootaa kana dorgomaa gochuu dandeenya waan jedhu kan wal wajjin hin taane akka gumii tiraansfoormeeshinii barnootaatti waan gochuu qabu cufan goona jechaadha. Hojiin guddaan biyya kana ijaaruudhaan dhaloota barateen ijaarra. Dinagdeen akka fedhallee jiraatu dhaloonni barate yoo duuban jirre taate homaa faayidaan qabu waan taateef biyya ka ijaarin qaama barateen waan taateef waan kamuu dursa isaan cinaa dhaabannee waan kana sirreessuudhaaf yaalla jecha. Barnoota.